silaalan deemaan duutaaf malee naan jedhe ilmaan koo karaan harkaa badee karaa isee harkaan badini yoo ciciiste namni fidee waa baasi kaas keessatti duutaan kan akkasiin jedheenyu mucaan koodde mucuu kaffee jedhaan na baadhatee na buusaa na baadhatee ol galchaa daa'ima kootii wajjin kufee tana fe'e. Maqaan koo Nasraa Abbaa waliin jedhama. Anis tidaariidhaan waggaa 16 waggaa 17 jiraanne. Inni ta'u immoo abbaan manaa kootii sammuun isaa rukutamaadha. Akka sammuu cinqatiin irraa qabamee ijoollee 3 natti gatee baddaa keessa ciisuu jammare. Gizee kana ta'u mana kiraa waan kaffalu dhabee daa'imni kun harkatti dhukkubsannaan kiraa waan kaffalu dhabee qorqorroo qixxamanan ciisuutiin irraa buqqifatanii jirre mana kireessan. Erga kiraa kaffaluu hin dandeenye mana gadhiisinaan jennaan. Ganda koorratti siyyadhee mana bulchiinsa magaalaa Jimmaa irratti iyyadhee mana caccabaallee daa'ima kan koo abbaan harkatti wallaalee kana sin akkanaa beektanu jedhee ni jennaan. Rabbiin jaraafa ta'u gara gandaatti xalayaanaa erganii gandi kootis immoo na beekee daa'ima koo barandaa namaarraa naa kaasee mana kana naa kenneera. Amma inna kana ta'u immoo ergasii barandaa namaarraa sharaa waxxaradheetan shaa'ee bunnaa jedheen ijoollee koo daa'ima kana guddisan ture. Isa kana obboleettii kootu natti dhiistee badde. Daa'ima 3 immoo kan abbaan natti dhiisee badeetu jiru. Maatii 4 maatii 6 qabee jira. Utuu nuti tattaafadhee guddifadhuun irraa kufee ciisee har'ammoo waan ijoollee koottis kennu dhabe. Daa'ima kootis qorra kana keessaa isa akkan kaasuun dhabe. Dukkana keessa waggaa 3 qulqulluu mabraatii sin qabu. Daa'imti kootis narkaa faffaca'anii baduudhaaf ka'anii. Isa kan harkaas liqeeffadhee, isa kan harkaas bunas liqeeffadhee, sukkaaras liqeeffadhee. Kan bunas keessaa nagadee deebisaa, kan shaayis keessaa nagadee deebisaa misii jaraatiif qursii jaraa. Subii fuula koo dhiqadheen bakka hojiitti sanatti bahee achi ciiseen daa'ima koo kan namni tokko namni na gargaaru hin jirre daa'ima koo ittiin guddisaa jira. Otoo kana ta'ee jiruutu hedduu lamaan kanaan utuu mana achirra hojjedhu ala duraa duddaan na qabee dudda kana dhukkubee jennaan mana haakimii xeenaa xaabiyaan deemee innan xeenaa xaabiyaa deemu immoo qorra jedhanii marfee 3 na ajajanii marfee 3 wannan fudhu immoo didee natti cime beesammaa miraan naqee achi gizee naqus immoo ammas qorra jedhanii marfee 4 na ajajanii marficha gizeen fixee ka'ummaa ammas didee miila na qabee hamma kanaan ciisee nafee biyyi koo ollaan koo wal ta'aanii saantima walitti naaf naananii mana akimiitiin nagahanii mana hospitaalaa Jimmaatiin nagahanii narviidha dhukkubni kan kee narviidha hin aartaadhaan jedhanii waan si aarsurraa of eeggadhu. Homti na aarsu jireenya koo malee waan biraa miti alhamdulillah mana keessaallee manatti illee argadheera gizee ta'ullee sii kana ofii kootii nan dubbaa argitaniittu ijoollee koo ofii kootii kan qumxaaffadhee daa'ima koo qorreen harkatti hirkunnaan kan akkana sharaadhaan waxxaree kanas akkas sharaadhaan intiriitti jedhee qorqorroonatu namarraa kadhadhee sii kanallee caccabaa saadaa kennanii jigaa ture ijoollee waxxaatii akka keessanii kadhadheetan hammuma kana ollaa kakaasaniitu mariisanii deemnaanuma sii kana immoo dubbottii ofumaa kooti kunnoo dhoqqeen bukaa illee lafatti hafee isii kan akkanatti naa zorsisanii rabbiin jaraafa ta'u gidoo naa ta'anii biyya naa ta'anii abbaa naa ta'anii dugda naa ta'anii obbolaa naa ta'anii barandaarraa hammuma kana immoo bokkaarraa ijoollee koo kaasanii inni nuyyuu hin didee dhimmise kunoo qorqorroon natoo walitti namni naaba buusee ture didee dhimmise ijoollee kootti dhimmise akka karaan harkaa baduun asirratti dhuftee mucaa wayii na gaafattee mucaa akkanaa jira bilbila saansii kenname hamma yoomitti dukkana kana keessa jiraatta maan nyaattee jiraatta ree jedhan jennaan waan ummanni koo fidee walitti naa buusee nyaadhee jiraadhaadha karaan harkaa badee jedhee san gara keessatti bilbiladhee daa'ima kootii wajjin kufee tana fe'e ergan qabamee amma ji'a 3ffaa fixee arfaffaata jalqabaan jira miila kootiif mudhii kana keessa dugda kootii kanaafuu jennaan rabbiif rasuulii jedhaatii namni rabbiitti amantanii jireenya keessa jiru keessaa yoo hunduu illee daa'ima koollee jireenya bokkaa kana keessaas qorra kana keessaas akka jireenyaa bahanu isinitti yaadda ijoollee koo galatoomaa jiraadhaa
ulfaadhaa. Ulfina keessan isin hirkaan fudhatiin, fayyaa keessan isin hirkaan fudhatiin. Qabeenya isinii kenne qabeenya guddaadha fayyaan. Fayyaa koo dhabeen kana ta'e fayyaa keessan isin hirkaan fudhatiin. Daa'ima koo irratti kufeen harka jaraatta fi waan natti kennan dhabanii ka'ee baadnee gassi buufnaadhaan jedhee baadhatee baajaajiidhaan ganda buuse. Yoo ciciiste namni fidee waa baasi kaas keessatti duutaan kan akkasiin jedheenyu. Mucaan koonni mucuu kaffee jedhaan na baadhatee na buusaa na baadhatee ol galchaa. Achi jiranis karaan harkaa badee waa tokko wanti gurguran hin jiru. Namni bootaa irraanfateera hedduu kana qabadhee adda waggaa 16. Mucaan koo 97 xiqqamtaan dheedhannaan isa daheessa sana. Barata barumsa saanaa jedhee dhaabee ala namuu eeggadhaa na dubsitaa na galu. Barumsa isaarraa isin cite. Taa'es waan asitti kennu qabu. Biyyaaf dhaabbachuu naa wayyaa yaammaa koo yoon deeme sin gargaaraa naan jedhe. Na dhiiftee yoo deemte immoo akka mantaa jenna. Isan harkaa bade malee nan deema naan jedhe. Silaa nan deema hin duutaafan malee. Naan jedhe ilmaan koo karaan harkaa badee karaa isee harkaan badinii. Komte gurguran hin jiru dhaqee daadhime. Bootichuma hojii baasee yoo namni dhufee achitti waa sii kenna shaayiin sii danfisa bunan sii danfisee jennaan illee gurguramee dhaqee jitaara. Dhaqee ilaalicha argataa wajjin. Bootaan jira. Bootaan hadha waggaa 10 qabe. Hundinuu harkaa fudhachuudhaa jedhee bootichallee ni qabu abbaa koo harkaa fudhachuudhaa jedhee asiinis na cunqursu asiinis na cunqursu. Wakiin lukkireessii argattu hojjetaa hin jirre naan jedhu waan ittiin baasee laga dadhuun nafe malee bootaan koo ija. Bootichaa maal hojjetuu dandeessaa? Shaayii buna hojjettaa? Shaayii bunaa ta'us. Amma gargaarsa akkamii akkasii godhamu barbaaddaati? Ani boomana ijoollee kootiin bulchu. Boomana adda ijoollee kootiin bulchu. Karaan harkaa badee. Waliigala ijoollee 4tu si bira jiraata? Ijoollee 4. Obboleessi kootii wajjin 5 ijoolleen qofti. Maal nyaachista garuu ijoollee kana? Waan biyyi koo naa waadhe. Haati mucattii kanaa Dedoo kan jedhamu godoo boorraa dhufti. Hadha waggaa 10 baddeessaa liqii fiddee naa kenniti. Baddeessacha sana karaa daariitti madda. Isheen gurgura. Liqii sana isiidhaa galcha. Dhufanii na laalu. Amma kaleessa boqqolloo bicuu jettee buna jettee namumti rabbii jedhe ijoollee kootii wanta jirra jira achitti ciisee jennaan naa fidanu. Baadhaa na baasaa jedheeni jennaan baadhatanii achi na baasnaan namni achitti isaan fayyaa koo qabu gisee beekanu nahanii faranqaa achitti natti buusanis waan qaban irraas bisiisa achitti naa erganii jennaan afaan koo akkanattanii daa'imni koo waggaa 3 manni kun erga naa kenname. Mabraatii waan an deebifadhu lallabee balboodhaan jira. Egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota kiyya kan bakka garaagaraa itti argamtan hundumti keessanii egaa akkuma viidiyoo kana agartan obboleettiin keenya Nasraa Abbaawolii ijoollee 4 haadha ijoolmaan 3ti tokko immoo kan obboleessa isheeti. Ijoollee 4 faana ijoollee 5 faana akkuma agartan luka ishee lafarra butaa mana caccabaa kana keessa jiraatti jechaadha. Abbaan Rabbi isin laaffise waan dandeessanis akka nu bira dhaabattanii obboleettii keenya kan rakkoo kana keessaa baasnee imimmaan ishee qorsinuuf waamicha isinii dabarsuun barbaada. An Abdii Geetaachoo Abbabeen ture ulfaadhaa galatooma.